Wow. Buddeena baay'ee bareedu. Kana fakkaatu akkaataa itti hojjetattanii hamma dhumaatti na waliin ilaalaa isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Buddeena baay'ee bareedu kan akkaataa itti hojjetannu hanga dhumaatti na wajjin ilaalaa isiniin jedha. Hanga dhumaatti yoo ilaaltanii buddeena baay'ee bareedu kana hojjetachuu dandeessan isiniin jedha. Hanga dhumaatti na wajjin tura. Tolee, nagaa fi araarri jaalalli tolli gaarummaa gooftaa biraa ta'ee hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota ifa jireenyaatu jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyo baga nagaa taatan baga jiraattan isiniin jechuun jaaladha. Warroonni mana kanaa fi haaraa taatanii baga nagaan dhuftan anaa dhufu weelkaam isiniin jennee jirra. Akkasumas warroonni kanaan dura na hordofaa turtanis immoo baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Warroonni yaada qabdan komentii jalatti naaf kaa'aa jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jedha. Egaa har'a immoo viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jirra. Warroonni haaraa taatan subscribe like gochuun maatii kiyya ta'aa isiniinan jedha. Warroonni kanaan dura na hordoftan immoo galatoomaa. Har'a immoo viidiyoo biraatiin walitti deebine innis akkaataatti buddeena toshiinu egaa kuni irshoodha. Irshoo raacata bukeessin bulee jechuudha galgala. Amma kuni irshoo xiqqoo fi duqeetii xiqqoo walitti rukutee bushee kunoo amma isaatii kanammoo hojjechuuf kan jedha. Egaa kana kun akkuma argitan irratti car jedhee jira. Amma bishaan isaa kana irraa calaleetaniini daakuu itti dabalee bukeessinee akkaataatti waliin hojjennu walumaan ilaallaa. Amma bishaan isaa kana irraan kan naqa. Kun akkuma argaa jirtanii irratti car jedhee jira waan ta'eef kunoo bishaan isaa kana irraa gannaqeetiin jira. Egaa akkasuma amma daakuu xiqqootti rukutee akkaataatti waliin hojjennu hanga dhumaatti na wajjin tura. Hanga dhumaatti yoo ilaaltanii akkaataatti buddeena bareedaa hojjetannu narraa barachuu dandeessu. Kanaaf iyyuu hanga dhumaatti na waliin tura. Egaa daakuun ani fayyadamu daakuu wanta biraa miti kunoo kanarraa kan hojjetamudha jechuudha. Egaa ala kanumarraatiin hojjedha. Homaa tokko hin godhu jechuudha. Akkaatama kanaani kanarraati kun amma duqeetii keenya asitti naqanna jechuudha. Homaa tokkollee warri kaaniin akaawwanii garuu akaawwisaa sin naqu argaani xiqqoo bishaanitti kafakkafanii maal godhanii hojjetanii garuu kun akkaatama kanaan akkasumas immoo ashaboo xiqqoo ishii ittan godha jechuudha. Amma yeroo bukeessu kana kunoo ashaboo baay'ee osoo hin taane kunoo hamma kana ittan dabalaa jechuudha. Maankaa gimmash baay'ee miti xiqquma kunoo manatti dabalee amma jechuudha nan bukeessa. Kunoo harka dhiqadheetanii jira. Harkuma kootii nan bukeessa jechuudha. Kunoo akkaataa kana waliin gaanne bukeessina jechuudha. Egaa bishaan wanti nuti fayyadamnu qabnu bishaan labisu osoo hin taane ho'as osoo hin taane qorraas osoo hin taane gidduma galeessa isaatiin fayyadamna. Bishaan amma yeroo kanatti nuqa bishaan wanniidha. Garuu immoo bishaan isa dhugamu keessaa wanta qorrisiisu keessaa waan buuseef xiqqoo ishii laban godhe anamma kana bishaan xiqqoo labiidhaan nama keessa jechuudha. Kanaaf iyyuu turtiin keessan na waliin haa ta'u hanga dhumaatti na waliin tura. Akkaataatti hojjennu waliin laallaa isiniin jedha. Egaa amma bukoo keenya hin bukeeffannaa. Garuu sa'aatii baay'ee namatti fudhata bukeessuu fi sutuma jennee qasannee bukeessinaan isiniin jedha. Kanaaf na waliin tura. Egaa bukoo keenya kunoo bukeessee fidee asiin ga'ee jira. Kun akkuma argitan kana seeraan sukkuumuu qabdu jechuudha. Seeraan sukkuumtanii buddeena bareedaa isinii ba'a. Egaa ammallee nan qallisaa na waliin jira turaan isiniin jedha. Kun akkuma argitan kana baay'ee bareeda jechuudha. Ammallee nan qallisaa na waliin tura. Kunoo bukoo kiyyaa bukeessee asii ga'ee jira. Ammallee hin qallimne jechuudha. Bishaan xiqqootti gocha yoo bukeessine malee duqeetii waan ta'eef akka xaafii wanni ta'u wal sin jalaa fudhaa wanni ta'a. Amma garuu kun kan seeraa waan sukkuumee fi qasadhee waan bukeessee fi homaa tokko wanni hin taane jechuudha. Kun waan inni bareedu akkuma argaa jirtan kana qasadhaati bishaan xixiqqeessaatti qica sukkuuma seeraani akkaataa kanatti otonni walii sin jalaa wanni hin ta'ini. Otonni quraan qorxaatiin kun akkaataa kanatti bareechitanii yoo bukeessitan buddeena bareedaa isinii ba'a. Ammallee ganaan qallisee hin kaa'a jechuudha. Qallisee kaa'ee sa'aatii tokko yookiin sa'aatii lama akkuma inni homachaa hin munan tosha.
ammallee nan qallisaa turtiin keessan na waliin haa ta'u. Kun akkuma argitanii buko kiyya qalliseen jira. Kun qallistanii seeraan qallisuu qabdu. Akkasitti qallistanii qadaadanii keessu jechuudha. Akkasitti qallistanii hojii keessan hojjechaa manni isinii galagalutti wanni hojii keessan hojjechuu dandeessu. Kun nammoo qalliseen jira. Akkasitti yoo qallistanii keessanii baay'ee tokko bareedaadha. Baay'een turu amma galagala waliin toshina amma dhumaatti na waliin turan isiniin jedha. Kun akkaataa kanatti qadaadnee keenya jechuudha. Kun qadaada kaamsaati seeraan qadaada. Akka inni seeraan dafee isinii galagalutti amma immoo waliin waxii hojjennaa amma bukoon keenya nu galagalutti turtiin keessan ammallee na waliin haa ta'u. Tole kunoo egaa qopheessuu shunkurtii irra kaa'ee kun akkaataa kanannaa bishaatee jira. Margitan baay'ee diimatee baay'ee bareedee bishaatee jira. Egaa kana caalatti akka inni bishaatuu fi kun timaatimii daakeen jira. Walitti dabalee seeraan akka inni bishaatuun taasisa. Amma gara shunkurtiitti dabaladhaa jechuudha. Shunkurtii isaa kama bishaateera. Egaa timaatimiin akka nu barakatullee nu taasisa. Akkasumas illee bifa isaallee nu bareecha waan ta'eef amma gara kanatti dabalee waliin bisheessaa jechuudha. Waliin bisheessinee akkaataa itti waliin hojjennu waliin ilaallaa hanga dhumaatti turtiin keessan na waliin haa ta'u. Kun akkaataa kanaan waliin bisheessinee boodarra yeroo timaatimii isaallee bishaatee shunkurtii isaallee bishaatee raggini timaatimii isaa waliin bisheessuu fi akkaataa kanatti walitti dabaladhee jira. Kun akkuma argitan kana waliin bisheeffadha jechuudha. Illee waliin tura amma dhumaatti. Kun timaatimii fi shunkurtii namni walitti dabalee kun haala kanaan bishaatee asii naaga'ee jira. Hunduma caffee bishaateera jechuudha. Timaatimii isaallee shunkurtii isaallee akkuma argitan kana amma jechuudha barbaree kan dabaladha. Kun akkuma argitanii barbaree ittiin baay'isuuf kan guba waan ta'eef kunimtiyyuu diimatee bareedeera garuu barbaree biyyaati kuni akka inni seeraan nu bareedee nu mi'aawuu fi haala kanaan qollaan isa seeraan qolla'anidha jechuudha. Kun akkuma argitan kana amma natti naqee hingaa amatti nanneen amma shunkurtii fi barbaree fi wanni bichaadha zayitii ittiin goone amma argaa kana shunkurtii fi timaatimii wal faana bisheesse kun haala kanaani. Kun qimamii immoo gosa kana arfanitti kan dabaladha. Haala kanaani kun immoo nacci shunkurtiidha. Akkuma argitan kana walitti daddabalatee ramma hunda isaayyuu erga akkaataa kanaan qollaati isaa bisheesse kun qollaati kiyyaa fidee asiin gaafate jira. Kan itti bareedaa nyaata jiru kun asiin gahee jira. Akkasumas illee kun handaan koomishee jira. Akkuma argitanii qulqulleessanii ce'atteessee jira. Egaa mallee na waliin turaa turtiin keessan na waliin haa ta'u isiniin jedha. Egaa kunoo handaan qootti dabaleen jira. Akkaataa kanaani soggoosaa wajjin waliin geessifannaa jechuudha. Kunoo haala bareedaa ta'een jechuudha. Akkaataa kanaan soggoosaa waliin geessifannee bisheeffanna. Kun haala kanaan akkasumas illee kun hanqaaquu asitti affeelaan jira. Kun akkaataa kanaani egaa yeroo waxiin keenya bishaatee
wanni jedhu walitti deebina amma kun waxiin bishaachuu bichaa ta'ee xumurree jirra bishaachuu bichaa ta'e waan ta'eef biddeena tolchuun ganaadha. Egaa waxii bisheessee qabaman tolchadeeni. Inna kanaaf iyyuu mallee na waliin turaan isiniin jedha. Xiqqeessan na waliin haata. Tole kunoo bukoon ani bukeessee akkaataa kanaan naa bukaa'ee jira. Akkuma argitan kana waan inni bareedu laala. Oomacha isaallee egaa biddeena baay'ee bareedu naa ba'a jedheen abdii qaba. Akkuma argaa jirtan kana baay'ee tokko oomachaa bareedee jira. Waxiillee kunoo asiin gahee jira. Akkuma argaa jirtan kana akkaataa kanatti bisheessaan jira jechuudha. Mammoo biddeena tolchinaa. Egaa kun waan kanarratti tolcha zayitii xiqqootti bitti godheen jira. Kana wanni kan waliin geenya. Kun akkuma argitan kana sooftiidhaani akkaataa kanatti itti diddimnee tokko inni jalaan qabannetti tolfanna jechuudha. Biddeena tolchina na waliin tura. Kunoo biddeena kiyyaa tolchuu jalqabee kun akkaataa kanaan naa bahee jira jechuudha. Baay'ee bareeda dhugaa rabbi dubbachuufi. Baay'ee naa bareedee jira. Maashaallah. Akkasitti naa bareedee jira. Hamma dhumaatti na waliin tura. Hanga tolchinee fixnutti isiniin jedha. Tole kunoo waxii kiyyaa asiin gahatee jira. Kun qulaalillee itti dabalee wanti naafe dhadhaa bichaatti godhuun naafe. Kunoo dhadhaan immoo kan biyyaatti wanni ta'ee dhufedha. Akkaataa kanaani waxii kiyyaa kunoo xumuradhee jira. Kana fakkaatan isiniin jedha zayitii sitti godheera waan ta'eef baay'eetti hin jedhu. Haala kanaani kun margitaan kana akkaataa kanaan xumuradhee jira waxii kiyya. Biddeenallee tolchee fixeera. Kanaani xiqqoo ishii konkolaachisaa jiru kun ol fudhatee jira. Haala kana fakkaatu waxii kiyya xumuradhee jira. Kunoo biddeenallee haala kanaan tolchee asiin gaheen jira. Akkuma argitan kana biddeena baay'ee bareedu. Kunoo haaluma kanaan xiqqoo naafa tolchee finne. Tole kunoo biddeena koo haaluma argitan kanaan tolchee xumuradhee jira. Kana fakkaatan isiniin jedha biddeena niin guyyaa har'aa hojjedhe baay'ee namatti tola baay'ee lasalasa. Haala kanaan hojjetadhaa itti fayyadaman isiniin jedha biddeena baay'ee bareedu naa bahee jira. Innaa kana fakkaatan isiniin jedha viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee dhufee waan hanga dhumaatti na waliin turtanii fi galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Akkasumas waxiillee hojjedhee xumuree jira. Kunoo haaluma argitan kanaaniin hojjedhee xumuree kana fakkaatan isiniin jedha. Galatoomaa hanga yoonatti waan na waliin turtanii fi warroonni mana kanaaf haaraa taatanii subscribe, like, share gochuun na jajjabeessaa maatii kiyya ta'a. Komentii naa barreessaa yaada qabdan komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Kanaafiyyuu egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Yaada qabdan komentii jalatti naaf kaa'aa. Eebbifamaa turtii gaarii inshallah.